Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraata inni dhumaaf darban qabne hunduma keessaniif haa ta'u obboloota koo hundumti keessan akkam jirtu akkamiin isaati kana geessanii ana bira hundumtuu nagaadha waaqayyoo nagaa kiyyaaf nagaa keessan baay'ee galataa ulfina guddaa haa fudhatu egaa obboloota koo hundumti keessan eebbifama ana obboleetti keessan alamiin jedhama egaa seenaa biraan qabu seenaa koo Kiristoos tufannoo irratti xumuree karaa YouTube obboleetti keenya Gizuu simbira gaa jedhee na yaada sagalee kiyya kana akka dhaggeeffattan abdiif amantii guutuun qaba. Egaa yeroo 2-3 irra deebi'ee waa'ee suuraa fi tiksii macaafa qulqulluu wal bukkee qabsiistanii maxxansinaa jedhee fuula Facebook kiyya irratti maxxansaati nan ture. Haa ta'u malee obboloonni fudhatanii itti gammadanii jiru akkasuma obboloonni immoo natti gadditanillee jirtu jedhee na yaada akkasuma toora koomentii keessan irraa nan dubbisa jechuudha. Haa ta'u garuu kullachuu anaaf gaariidha. Maaliif kana jechuu dandeesse yaada akkana maaf kaasuu dandeesse otoo jettanii na gaafattanii siniif amma dandeettii kiyya amma wallaalummaa kiyyaa sinii ibsuutiin hin danda'a beekumsa yookiin ogummaa sinirra qabaadhes yookiin immoo qulqullummaa sinirra qabaadhee miti ani cubbamtuudha cubbuttan aladhes cubbuttan guddadhee beekumsas qabaadhee miti ani wallaaltuudha garuu amma wallaalummaa kiyyaa sana immoo amma ifanaa ta'ee amma afurii qulqulluun haa ibse sinii qooduudhaaf yeroo baay'ee yeroo hundumayyuu nan tattaafadha. Wal ilaallee wal duubarra dhaabbannee quba walitti qabna osoo hin taane amma dandeenye wal gorsinee amma dandeenye karaatti wal deebisna inni tokko beeku tokko immoo hin beeku kanaaf hundi keenyayyuu amma qabnu waliif qooduun barbaachisaadha. Suura keessanii tiksii macaafa qulqulluu faana maxxansinaa kana siniin jedhee fi guutummaa keessan osoo hin taane obboloonni tokko tokko darbee keessaa mata dureedhuma tokkoon sinii fudhadhaan fakkeenyaa fi mata duree cubbuu jedhu barsiista yoo ta'e barsiisuudhaa fi lallaba jechuu yookiin immoo barsiifni karaa feesbuukii ani baay'een itti gammada jechuudha karaa mataa kiyyaatti maaliifi waasaap irraa akkasuma teelegiraamii vaayibarii wantoota makaan irraa appilikeeshinii kamirraayyuu kan akka feesbuukii carra qabeessa yookiin immoo ayyaana qabeessa feesbuukiin baay'ee faayidaa kan qabudha dhaloota beekee itti fayyadamee fi maaliif addunyaa guutummaatu lallaba keenya yookiin immoo barsiisa keenya sana to'ata jechuudha. Akkuma Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 gubbaa irratti gara biyya lafaa hunduma deemaati wangeela lallabaa inni amanee inni cubbame siif fayyaa jedha. Egaa miilan deemnee lallabna miti kuni lallabuun keessan gaariidha. Ammallee darbaati lallabaa miilan deemnee geenya miti inni nuti asirraa dubbii sagalee waaqayyoo kanaan maxxansinu addunyaa guutummaatu daawwata kanaaf kan dubbisee itti fayya jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo suura keenya faana maxxansinu mata duree cubbuu jedhu barsiifna ta'a. Cubbuu jennee yeroo barsiifnu suurri keenya garuu anirraa qulqulluu ta'e miti anis kaleessa akkasan ture garuu ani dhiiseera jechuudha ammarraa kaasee dhiiseera. Mata duree cubbuu jedhu barsiifna yoo ta'e mata dureen nuti barsiifnu cubbuu jedha. Suurri keenya garuu miikaappiidhaan babbadaa yookiin seerri rifeensa keenya bakka fuulli keenya wanta barumsa barsiifnu sunii fi mata dureen barsiifnuu fi suurri keenya waliin fakkaatu. Dhaloonni tiksii macaafa qulqulluu sana laala osoo hin taane suura keenya sana laala. Siruma cubbuurraa dha'uun osoo hin taane cubbuutti kuffimna jechuudha. Waa'ee cubbuu barsiifna osoo hin taane ofiishiitiyyuu dura ittiin jiraanne anoo maalan ishiirraa baradha. Maalla barsiista ofiishiitiifuu ittiin jiraannedha malee dhaloonni dhuguma tiksicha dubbicha laalee itti fayyamiti. Kanaaf dhaloota kuffisuu ta'a malee dhaloota cubburra deebisuu miti. Kanaaf yeroo akkasitti isiniin jedhu amaa yookiin immoo inaaffaa isinitti fakkaatiin obboloota koo wanta akkasiitu jira. Inni lammataa immoo yeroo baay'ee suura keenya gisee tiksii macaafa qulqulluu wajjin gallakkisnu miidhaa qaba malee bu'aa miti. Yeroo isiniin jedhu dhaloonni dubbisanii itti fayyan. Abadaan dubbisanii itti fayyan. Maaliif jette jedha. Achi jalatti warri
kudha shan kennu bareedduu koo waan ofii koo yene mari yene qonchoo yene maali bakka tiruu koo keessa koo tokkittii koo jedhanii koomentii kana xiksii macaafa qulqulluu ati suura kee maxxansite faana daraddaranii yeroo isinii kennanii xiksichaa miti suura keessaniif kennaa jiru. Mata dureen ati barsiistu sun otoo maalidha jettee gaafatte namni sitti mun jiru. Maaliif hin dubbifne inni suuruma kee ilaalee koomentii qofa daraddaree bahe. Namni xiksii dubbisa jettee yaaddu namni xiksicha dubbisee itti fayyaa jettu warra laayikii godhee darbu qofadha. Warra laayikii tuqee darbu qofadha. Kanaafuu ashangulliitii 15-16-17 akkasitti kennanii akkasuma immoo bakka daraddaranii koomentii bahu. Garuu itti fayyina hin dubbisne dubbicha. Kanaafuu suura keenya santuu ata qalbii isaanii. Suuricha tata malee dubbii sagalee waaqayyoo miti. Itti fayyina suuricha laalanii koomentii kennanii deebi'an malee dubbichi waan jedhamu beekan. Kanaaf miidhaan inni qabu kanadha. Yeroo xiksii macaafa qulqulluu dhuguma nan barsiisa carraan argadhe kanatti nan fayyadama. Dhaloota nan barsiisa jennee yoo karoorfannee barsiisuudhaaf kaane xiksii macaafa qulqulluu maxxansuudhaaf fi macaafa qulqulluurraa fakkii mata duree isaanii baafachuu hin dandeessa. Fakkii mata duree isaanii baafachuu hin dandeessu. Mata duree amma fakkeenyaaf mata duree dammaqi jedhu irratti barsiista yoo ta'e kutaa macaafa qulqulluu keessa dammaqi kan jedhu yeroo baay'ee barreeffamee jira. Dammaqi jettee kutaa sana keessaa fakkii kaafachuu dandeessu. Fakkii sana kaafattanii fakkii saniin barsiisuu dandeessu jechuudha xiksuma macaafa qulqulluu. Isaan immoo barsiifnu yoo jettanii suuronni tokko darbee jira. Suuronni tokko darbee jira buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin suurota akkasiitti fayyadaman jira. Isarraa buufatanii irratti barsiisuu dandeessu. Kanaafuu dubbii nuti barsiifnu beekamtiif yookiin beekamuuf osoo hin taane dhalootni akka itti fayyan dhaloonni akka dubbisaniitti hiikaman malee callisnee maxxansinee beluun macaafa barsiisti yoo jenne bu'aa tokko nuuf hin qabu. Nuufis homaa faayidaa hin qabu. Yeroo waa tokko maxxansinu lubbuun tokko akka itti fayyu gochuu qabna malee ofii keenya of agarsiisuu yookiin beekamtiin miti. Wanti bu'aa nuu buusu hin jiru. Namni yoo nu beeka obboloota koo namni yoo ol kaase namni yoo eessumarrayyuu nu kaa'e eessaan nu qabu garuu waaqayyoon biratti beekamte akka argannu malee nama biraa homaayyuu miti jechuudha. Maaliif namni irra ol si kaase boru gassi deebisuu danda'a. Kanaafuu ani yeroon kana isiniin jedhu ammeenyaaf osoo hin taane yookiin immoo ani qulqulluu ta'ee osoo hin taane kaleessa balleessi anis rifeensi koo sirrii ta'uu dhiisuu danda'an illee miikaappii difadhee yuun beeku ta'uu dhiisuu danda'a haalli qabannaa rifeensa koo sin gufachiisuu danda'a ta'a. Garuu sarraa kaasee nan dhiisa xiksii macaafa qulqulluu faana hin maxxansu ammaan booda maxxansuu dhiisas immoo rifeensa keenya sirreeffachuu nan danda'a. Kanaafuu arrasi amina osoo isinitti fakkaanne haala kanaaf xiksii macaafa qulqulloota wal bukkee maxxansuu dhiiftanii kana isiniin jedhuufi kanaaf malee warri natti gadditan ta'e yaadni koo sin gufachiisa warri ta'e dhiifama jaalala kiristoosiin akkanaa gootanii abdiif amantii guutuu isinirraa qaba. Kanaafidha waa'ee xiksii macaafa qulqulluu yeroo irra deddeebi'ee dubbadhu. Akkasuma immoo warri hin barsiifne immoo lakki suura keenya faana jettan immoo adaraa keessan suura wanta barsiistanii wal fakkaatu. Akka dhaloonni irraa baratan, akka dhaloonni irraa fudhatan. Obboloota koo koomentii argachuuf laayikii lakkaawwachuuf dhaloota karaa irraa hin dabsinu. Dhaloonni nu duuba jiran maal irraa baratu jennee yaaduutii qabna. Gooftaan isin haa eebbisu isinan jaaladha isinan kabaja. Sagalee koo isinitti dheeressu yuutuubii sila ta'eefu eebbifamaa.